Artistii Shukur Jamaal wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi kan baay'ee namatti tolullee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas laayikii fi koomentii jalatti yaada keessan barreessaa. Viidiyoo kana immoo sheerii sooshaal miidiyaa qabdan hundasaa teelegiraam, feesbuuk waan qabdan hundasaa irratti illee sheer godhaa isiniin jenna. Sheer gochuun keessan egaa artistii keenya kana baay'ee kan fayyadu ta'a jechuudha. Artistiin jaalalaa, artistiin beekamaa Shukur Jamaal yoo isin viidiyoo kana sheer gootan illee walleen isaa kunillee akka yeroo dhiyootti vaayiraalii ba'ullee hin gargaara jechuudha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e artistiin Shukur Jamaal goota jaalalaa jedhamee kan beekamu artistiin keenya wallee jaalalaa garaagaraa qabatee illee nu dhufaa ture jechuudha. Akkasumas dhiyeenya kana artistiin kun wallee haaraa iffitii Ibsaagoo kan jedhamu wajjin waliin dhufee ture jechuudha. Innis maqaan isaa natti cime kan jedhu ture jechuudha. Artistiin keenya sun guyyaa 4 gidduutti viiyuu 400 ol kan argatee jirudha jechuudha wallee sanatti. Egaan daawwattoota keenya akkuma argitanii wallichi baay'ee bareedaa, baay'ee namatti tola. Akkasumas baay'ee kan nama hawwatudhallee akkaataan itti hojjetamellee baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma immoo artistiin keenya jaalatamaan ofiisaatii viidiyoo bareedaa tokko qabatee dhufe jechuudha. Innis Simalee kan jedhu artistii Shukur Jamaaliin kan baafame sirbi haaraa bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee muuziq viidiyoo haaraa tokko qabatee dhufeera jechuudha. Akkuma beekamu walleen isaa kun uummata hedduu gammachiisee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya warroonni akka Shukur Jamaal kana sirbicha jaallatan laayikii fi sheer gochuun akkasumas koomentii jalatti illee lakkoofsa 3 barreessaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya artistii Shukur Jamaal kana wallee isaa kana eessaa arganna warrooti jettaniif immoo walleen isaa kun YouTube chaanaalii Shukur Jamaal mataa masaarree description box yookaan koomentii jala isiniin ka'a jechuudha. Achuma jalaa argachuu dandeessu. Artistiin keenya jaalatamaan kun wallee isaa kanaan qabatee dhufee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya itti bohaaraan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Waan viidiyoon kun har'aa kana ture amma dhumaatti waan daawwattaniif immoo galatoomaa.